Premier League England torbee saglaffaan taphni morkattoota waancaa Arsenal fi Liverpool walitti fide qixaan goolabame. Manchester City dursummaa liigichaatti yoo deebi'u Manchester United mo'amuun yaaddoon itti fufeera. Habtamu Tamro. Alexander-Arnold, that's beautifully weighted. That's Nunez and that's Salah and that is 2-2. Saglafarra kan ga'e Premier League Englandin Emirates Liverpool kan simate Arsenal si'a lama dursee qixa baheera. Miidhamni taphattoota sarara ittisaa isa mudate ammoo yaaddoo taphoota ittaananuu ta'e. William Saliba adabbiin Ricardo Calafiori miidhamaan sarara ittisaa irratti dhabee taphicha kan jalqabe Arsenal daqiiqaa saglaffaarratti galchii Bukayo Sakaatiin dursa qabate. One goal! Virgil van Dijk ammoo kubbaa rukuttaa rogaarraa bira geesse galchee Liverpoolin qixxeesse. Boqonnaa ba'uun dura Mikel Merino goolii lakkoofsiseen Arsenal dursummaatti deebi'ee bahe. Boqonnaa deebii daqiiqaa 54 irratti Gabriel Magalhaes miidhamni jilbaa isa mudateen boodarra ammoo Julian Timber itti dabalamuun sarara ittisaa Arsenal akkaan haphiseera. Trent Alexander-Arnold kubbaa dheeraa gara fuulduraatti erge. Darwin Nunez haalaan to'ate Mohamed Salah biraan gahee Salaan daqiiqaa 81 irratti galchee Liverpoolin mo'amuu jalaa baraareera. Mo Salah must be! Mohamed Salah bara dorgommichaatiin baay'ina goolii Premier Leaguein galchee 6 yoo gahu waggoota 8 walitti aansee Arsenal irratti tapha gooliitti lakkoofsise ta'eera. Liverpool taphichaan qabxii qooddateen Arsenal irra garaagarummaa qabxii qabu gara 4tti bal'isuus dursummaa liigichaa sanbata kan injifate Manchester Cityf dabarsee laateera. Arsenal bara dorgommii darbe torbee saglaffaa irratti garaagarummaan qabxii Manchester Cityin kan caalamu qabxii 2 qofa ture. Sana dura bara dorgommii tureen ammoo qabxii tokkoon yoo ta'u barana garuu ammumaanuu qabxii 5 caalamee jira. Taphicha Sky Sportiif xiinxalaa kan ture Roy Keane Arsenal taphicha yeroo dursaa turetti goolii sadaffaa argachuuf duratti deemee taphachuu otoo qabu duubatti deebi'ee ittisuun isaa taphicha akka hin injifanne isa daangesseera jechuun mala tapha Arsenal qeeqeera. Jimmy Carragher ammoo Mikel Arteetaan Pep Guardiola osoo hin taane suuta gara Jose Mourinho isa haaraatti geeddaramaa jira jechuun dhiyeesse. Mikel Arteetaan tapha booda yaada laateen miidhama taphattoota sarara ittisaa 5 qabna kunis ta'e garuu tapha kana mo'achuu qabna ture jechuun mufachuusaa hime. Arne Slot gama isaaniitiin ga'umsa bayeessa boqonnaa booda taphattoonni isaanii mul'isanitti gammaduu himan. Manchester United gara staadiyoomii London deeme mo'atamee deebi'e. Boqonnaa dura goolii malee tapha goolabameen Manchester United caalmaa taphaa to'achuu fi yaalii gooliitiin West Ham irra fooyyee ture. Alejandro Garnacho jalaa dagaleen goolii yaalii deebise dabalate. Diogo Dalo, Rasmus Højlund fi Marcus Rashford carraawwan galchii argatan qajeelchanii itti fayyadamuu baachuun isaanii Unitedin gatii baasiseera. Boqonnaa deebii daqiiqaa 74 irratti Crescencio Somerville West Hamiif 81 irratti ammoo Casemiroon goolii galchaniin kilaboonni lamaan yeroo taphaa idilee hanga xumuramutti qixa turan. Yeroo taphaa qisaasa'ee dabalame keessatti rukuttaa peenaalitii falmisiisaa fi vaariin ilaalamee murtaa'een Jarrod Bowen West Hamiif galchii injifannoo mirkaneessite lakkoofsisee United mo'ame. Peenaalitiin West Hamiif kenname kun Matthias De Ligt Dani Ings irratti sarara peenaalitii keessatti balleessaa raawwate jedhamee kan kenname ta'us taphattoonniif gareen leenjistoota United Ings ofuma isaatiifuu kubbaa harkaan tuqeera jechuun falmanus hin milkoofne. Premier Leaguein toora eegsiisaa murteewwan akkasii ibsu irratti maxxansa baaseen abbaan murtee David Coat De Ligt Ings irratti balleessaa raawwatameef otoo hin taane miila gadii Ings irratti tuttuqqiin hamaa akka jiru VAR waan hubateef abbaan murtee ofii isaatiif gamaagama akka taasisu yaada dhiyaate bu'uureffachuun peenaalitii kennan jechuun ibseera. Erik ten Hag murteen akkasii sirrii miti jechuun peenaalitii West Hamitti akka hin gammanne ibsaniiru. Bara kana tapha liigichaa arfaffaa kan mo'amee fi dorgommii hundaan taphoota 8 darban keessaa tokko qofaa kan injifate United sadarkaa liigichaan qabxii 11 14ffaarra taa'eera. Kaleessuma Chelsea 2-1 Newcastle United injifateera. Nicolas Jackson boqonnaa dura Cole Palmer ammoo boqonnaa deebii galchiiwwan injifannoo Chelsea taphattoota lakkoofsisanidha. Alexander Isak gidduutti goolii qixxeesstuu Newcastleif lakkoofsisus mo'amuu jalaa hin baraarre. Palmer bara dorgommichaan goolii 7ffaa Premier League Chelseaf lakkoofsisuu isaati. Crystal Palace galchii Jean-Philippe Mateta lakkoofsiseen 1-0 Tottenham mo'ateera. Sanbata Manchester Cityin 1-0 Southampton mo'ate gubbee liigichaatti deebi'eera. Erling Haaland goolii Premier League 11ffaa isaatti
lakkoofsiseen Manchester City Premier Leaguein tapha isaa 32ffaa otoo hin mo'atamin itti xumure ta'eera. Aston Villaan Bournemouth Everton ammoo Fulham waliin qabxii ol fakkaatu tokko qixa xumuran. Brentford 4-3 Ipswich Town injifate. Brighton fi Wolves 2 qixa bahan. Liigicha Manchester City qabxii 23 dursaa jira. Liverpool 22 faana bu'a. Arsenal fi Aston Villaan qabxii 18 qixaan sadaffaaf arfaffaadha. Chelsea qabxii 17 shanaffaarra taa'eera. Ipswich Town Wolves fi Southampton hanga yoonaa tapha tokkotu hin mo'atin sadarkaa dhumaa sadan wal duraa duubaan qabataniiru. From Tavernier, Evan Nielsen's header! He's got the goal! It surely gets Bournemouth a point at Villa Park! Darbiin El Clasico Santiago Bernabeutti Real Madrid fi Barcelona waliin morkachiisan injifannoo warra Kaataalaaniin goolabameera. Leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelottiin daqiiqaa 30 xumuraa dagachuu qabnaa jedhan. Kan Barcelona Hans Flick tooftaan taphaa kennanuuf balaa hin qabu jedhaniiru. Girmaa Bayyana. El Clasico, the biggest singular football fixture in the world. Kilaboonni kunneen hundeeffama isaaniitirraa gama siyaasan Madrid Spain, Barcelonaan Kaataalooniyaa bakka bu'uun jarraa tokko oliif morkii dirree kubbaa miilaa addunyaa kanaa guddaa ta'e agarsiisaa har'a ga'anii jiru. Isaan maqaa qofa osoo hin taane milkii kubbaa miilaan gonfataniinis kilaboota gurguddoo addunyaa kanaa jalqaba irratti waamamanidha. Real Madrid fi Barcelona morkii El Clasico. Darbiin El Clasico sanbata Stadiumii Real Madrid Euro biliyoona 1.7 ol itti baase Santiago Bernabeu taphatame warri Los Blancos fi Kylian Mbappeen qeessaanitti waan taphataniif eegamanis gaamareessaa umurii 36 Robert Lewandowski kan durfaman dargaggeeyyiin Kaataalooniyaa injifannoon deebi'anii jiru. Tapha boqonnaa dura Real Madrid yaalii goolitiin fooyyee ture garuu goolii malee qixa xumurame kanan erga bara 1956 waggoota 80 asitti darbii El Clasicoon taphattoota dargaggeeyyii lammaffaa kan fayyadame Barcelonaan goolii 4-0dhaan injifate. Bara darbee ga'umsa agarsiiseen qeeqamaa kan ture lammiin Poland Robert Lewandowskiin daqiiqaa 54 irratti kubbaa Marc Casado taphattoonni Madrid torba osoo jiranuu gidduudhaan lafa qabsiisee loosee kenneef galchuun Barcelona dursa qabachiise. But Robert Lewandowski for the moment has his 13th goal of the season. Daqiiqaa 56 irratti immoo kubbaa Alejandro Baldeen sarara bitaarraa qilleensa dabarsee kenneef addaan galchuun dursummaa Barcelona gara lamaatti guddise. Daqiiqaa 77 irratti teessoo Lionel Messi ni dhaladhaaf abdiin kan irratti gatame Lamine Yamal kubbaa Rafinhaan mijeessee kenneef miila mirgaa hagas mara kubbaa ittiin rukutuun hin mijanneen Andrii Lunin bira dabarsuudhaan kiyyoo Madrid keessa qubachiise. He scored his first goal in a Clasico, and surely it's the goal that gives Barca all 3 points here. Daqiiqaa 84 irratti immoo bara kana ga'umsa dinqiin kan eegale lammiin Biraazil Rafinhaan kubbaa Inigo Martinez fageenyarraa qilleensa dabarsee kenneef Lucas Vazquez bira darbuun goolii afuraffaa Barcelonaadhaaf dabaluun warri Kaataalooniyaa mirgaan akka galan godhe. Bayern Munich keessatti kan waliin hojjetan Hansi Flick jalatti jireenyi kan mijateef Robert Lewandowskiin gooliiwwan lamaan galche boodas kubbaawwan goolii ta'uu danda'an lama argatee osoo hin fayyadamin hafe malee Barcelonaan goolii 4 ol Madrid irratti galchuudhaaf carraa argatee ture. Robert Lewandowskiin bara kana taphoota La Liga Spain 11 goolii 14 yoo galchuun dorgommii hundaan ammoo goolii 17 galche. Balaasama taphaa Hansi Flickiin Lewandowskiin taphattoota garee faallarraa kubbaa buufachuudhaaf fiiguu caalaa dargaggeeyyiin isa waliin jiran iddoo isaa uffisanii inni humna isaa qusachaa goolii galchuu irratti akka xiyyeeffatu ta'uun isa fayyade. Lewandowski with a header, it's 2-0. Robert Lewandowski has scored 2 goals in 2 minutes. Barcelonaan Hansi Flick jalatti La Liga Spainin yeroo kubbaan taphattoota garee faallaa harka jirtu taphattoonni sarara ittisaa kilabichaa meetira 55 hanga 56 goolii ofiitirraa fagaatanii ittisu. Kun immoo taphattoonni garee faallaa yeroo 70 taphaan ala akka ta'an gochuun liigota gurguddoo Awurooppaa 5 keessaa kilabii hundumaa dachaa lamaan caala. Barcelonaan taphattoota Real Madrid saffisa qaban Vinicius Junior, Kylian Mbappé fi Jude Bellinghamin ni qoramaadhaaf sodaatamus faallaa sanaan
taphattoonni Real Madrid yeroo 12 taphaan ala ta'anii jiru. Kana keessaa goolii 2 galchuun kan jalaa haqame Kylian Mbappeen yeroo 8 taphaan ala jedhame. Mbappeen yeroo 8 taphaan ala jedhamuun seenaa La Liga Spainin waggoota 15 keessatti taphataa jalqabaa ta'e. Tapha sanbataa kanaan taphattoota akaadaamii Barcelona La Masia keessa argaman 6 filannoo jalqabaatiin kan taphachiisan Hansi Flick garee Barcelona rakkoo faayinaansiitiin burkutaa'ee qindeessuudhaan jalqabbii Kaataalooniyaatti agarsiisaniif leellifamaa jiru. Yoo barbaade garee kubbaa to'atee taphatu yeroo barbaachisetti immoo dhaabbii garee faallaa ilaaluudhaan kubbaa dheeraa qilleensarra walii kennuun goolii hedduu garee galchuu ijaaraa jiru. Tooftaa taphaa isaanii irratti kan gaafataman Hansi Flick taphattoonni sarreetti saafiran yeroo dirree garee faallatti ol siqanii taphatan balaa waan qabu fakkaata garuu nuuf balaa hin qabu jedhan. Rafinha over the goalkeeper and unable to clear on the line. Gareen isaanii La Liga Spainin taphoota 11 taphate keessaa 10 kan injifate yoo ta'u Bayern Munich fi Real Madrid irratti immoo goolii 4 galchuun Barcelona hojii Hansi Flick hojjechaa jiraniif ragaa gaariidha. Taphoota 42 osoo hin mo'atamin imalaa kan ture Real Madrid taphoota 43 osoo hin mo'amin seenaa Barcelona qabateetiin ture qoodachuudhaaf carraa argate osoo ittiin fayyadamuu yaafu garaagarummaan dursaa liigichaa Barcelona waliin qabus gara qabxii 6tti guddate. Kubbaawwan akka barbaadetti loosee kennuun ija qaroo kan qabu Toni Kroos taphataa bakka bu'uu dhabuun bara darbee goolii 23 kan galche Jude Bellingham taphoota 11f goolii galchuu dadhabuu fi ga'umsa garee caalaa kan taphattoota dhuunfarratti hirkachuu irraa garicha fooyyessuun hojimanii Carlo Ancelotti eeggatudha. Taphoota hedduu booda yoo mo'amtu ni ulfaata kan jedhan leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelotti tapha boqonnaa dura taphanneen goolii galchuu qabna ture garuu isaan goolii 2 galchuun humna keenya hundumaa nurraa fudhate yeroo nuti goolii galchuuf fuulduratti siqnee taphannu isaan tapha deebisanii hubuutiin carraa hedduu argatanii daqiiqaa 60f sirriitti morkannee daqiiqaawwan 30 xumuraa garuu dagachuu qabna jedhan. And it finished in the Santiago Bernabeu. Serie A darbii di Itaaliyaatiin Inter Milan Juventus waliin qixa baheera. Leenjisaan Inter Milan Simone Inzaghiin taphni kun deeggartoota bilisaaf tapha bashannansiisaa ture jedhan. Kaleessuma Fiorentina Roma yoo injifatu sanbata Napoliin injifachuun dursummaa liigichaa cimsateera. Shifarraa'u Jaamboo. Conceição stands it up. It's reached Kenan Yildiz. This is remarkable. He scored twice off the bench. Serie A Italy torbee saglaffaa taphni cimaan darbii di Itaaliyaa kaleessa Inter Milaaniif Juventus staadiyeemii San Sirotti walitti fide qixa xumurame. Tapha goolii 8 keessummeessee fi deeggartoonni kubbaa miilaa asii fi achi gooliidhuma galuu bohaaran kanaan shaampiyoonii liigichaa Inter Milan goolii daqiiqaa 15ffaatti Piotr Zenelinskiin peenaalitiin galcheen dursuu eegale. Daqiiqaa 5 booda Juventusiif Dusan Vlahovic wal qixxeesse. Daqiiqaa 26ffaatti ammoo ilmi pirezidaantii Laaberiyaa Giorgi Weah Timothy Weah goolii dabaleen Juventus duubaa ka'uun dursummaa fudhate. Ta'us gareen Simone Inzaghi taphattoota ciccimoon ijaarame dursummaa irraa fudhatame daqiiqaa 35ffaatti Henrik Mkhitaryan daqiiqaa 37ffaatti ammoo Piotr Zelenskiin goolii galchaniin 3-2 dursaa boqonnaa ba'e. Boqonnaa booda daqiiqaa 53ffaa irratti Denzel Dumfries goolii 4ffaa dabalee Inter Milan 4-2 dursummaa bal'ifate. Bara kana garee cimaa Serie Italy bira darbuun sadarkaa Awurooppaatti morkataa ta'uu uumaa jirra kan jedhan Thiago Motta akkuma jedhan garee cimaa ijaaraa jiraachuu boqonnaa booda mirkaneessan. Taphataa dargaggeessi abdii kilabichaa ta'e lammiin Tarkiyee Kenan Yildiz gooliiwwan 2 daqiiqaa 71ffaaf 82ffaatti galcheen taphichi goolii 4 qixa xumurame. Tapha baay'ee hawwataa ta'e kanaan goolii 5 boqonnaa dura yoo galan seenaa Serie Italiinis kan jalqabaatiin. Leenjisaan Juventus Thiago Motta garee salphaatti gooliin irratti hin galle ijaaraniiru. Kaleessa goolii 4 keessummeessanis liigichaan osoo hin mo'amin imalaa jiru. Goolii 15 galchanii 5 qofa keessummeesse. Simone Inzaghiin taphichaan booda namoonni bilisa ta'anii taphicha ilaalan baay'ee akka itti bohaaran nan amana garuu taphicha injifachuu dhabuutti aareera jedhan. Tapha darbii di Itaaliyaa maal akka ta'e ni beekna garuu dogongora uumneen qabxii argachuu qabnu dhabnes jedhan. Tapha cimaa waan baay'ee irraa baranne kan jedhan ammoo leenjisaa Juventus Thiago Motta dabaluunis jedhan Motta Kenan Yildiz
Luis Juventus baraareera. Dargaggoonni akka Timothy Weah abdii Juventus ta'an jedhe. Taphoota birootiin Fiorentinaan goolii 5-1 Roomaa mo'ate. Daniel De Rossi geggeessus ga'umsatti deebi'uuf kan rakkate Roomaan taphoota 2 qofa liigichaan injifate. Taphataan duraanii Juventus Moiskin goolii 2 yoo galchu Lucas Baltral, Eduardo Bovi fi Matias Hamal gooliiwwan tokko galchan. Manu Konin goolii takkitti Roomaa mo'atamurraa hin oolchine galcheera. Lazioon goolii 3-0dhaan Genoa mo'ateera. Monzaan goolii 2 Venezia waliin Parma fi Impoliin goolii 1 qixa bahan. Sanbata Napoliin goolii 1-0dhaan Lecce mo'ate dursummaa liigichaa cimsate. Antonio Conte jalatti fooyya'ee liigicha kan eegale Napoliin goolii Giovanni De Lorenzoon galchee mo'ate qabxii 22 dursummaa seereetti cimsateera. Atalantaan goolii 6-1 Hellas Verona mo'ateera. Ademola Lookman fi Matteo Retegui goolii 2 yoo galchan Martin Di Roni fi Charles Di Catereal gooliiwwan hafan galchaniiru. Taphni AC Milan fi Bologna sababa rooba cimaa lolaa uumameen yeroo biraatti darbeera. Serie A Italiidhaa kana Napoliin qabxii 22, Inter Milan 18, Juventus 17 wal duraa duubaan dursaa jiru. He goes for it. Wasn't really any doubt that Ademola Lookman was going to... Ballon d'Or marsaa 68ffaan har'a Paarisitti kennama. Tilmaamni injifannoon taphataa Real Madrid Vinicius Junioriif kennameera. Bonjee Dagaagaa. Barruun France Football badhaasa kana erga kennu eegalee waggoonni 67 darbaniiru. Badhaasni badhaasaa olii taphataan kubbaa miilaa kamuu akka dhuunfatti argachuuf hawwu yoo jiraate badhaasa Ballon d'Or. Badhaasni Ballon d'Or marsaa 68ffaan halkan irraa France magaalaa Paarisitti kennama. Jaarran injifannoo Lionel Messi fi Cristiano Ronaldo xumuramuudhaan fuula haaraa arguudhaaf sa'aatii muraasa qofatu hafa. Bara 2018 Luka Modric, bara 2022 ammoo Karim Benzemaan badhaasa kana kan injifatanii alatti Lionel Messi fi Cristiano Ronaldoon hanga badhaasichi isaan qofaaf waan qophaa'u fakkaatutti dabareedhaan fudhataniiru. Messiin yeroo 8, Ronaldoon ammoo yeroo 5 akka walii galaatti taphattoonni lamaan badhaasa kana si'a 13 injifachuudhaan kan isaan ingitu hin jiru. Taphattoonni lamaan kunneen badhaasa kanaaf osoo hin kaadhimamin yoo hafan waggoota 18 booda bara kana kan jalqabaa isaaniiti. Badhaasa bara 2024tiif taphattoonni 30 koorniyaa lachuunuu kaadhimamaniiru. Kaadhimamtoota taphattoota dhiiraa keessaa kan Real Madrid Vinicius Junior fi Jude Bellingham dabalatee taphataan sarara gidduu Manchester City amma miidhamarra jiru Rodriin tilmaamni injifannoo kennameefiira. Real Madrid waancaa Champions League Awurooppaa si'a 15ffaaf akka injifatuuf gumaachi Vinicius Junior fi Jude Bellingham baatan olaanaadha. Warri Los Blancos Real Madrid waancaa kilaboota addunyaa La Liga Spain, Copa del Rey Spain fi waancaa mo'attoota Spain yoo argatu ga'een taphattoonni kunneen baatan laayyoo miti. Real Madridis ga'umsa taphattoota kanneeniin deeggaramuudhaan waancaa sadarkaa biyyaatii hanga Awurooppaatti jiru 5 sassaabee godhan baasaatti galfateera. Ga'umsa taphattoonni kunneen kilaba isaanii keessatti mul'isaniin badhaasni Ballon d'Or 2024 keessumaayyuu lammii Biraazil Vinicius Junioriif mala jechuun xiinxaltoonni kubbaa miilaa hedduun tilmaama isaanii kennaniiru. Vinicius Junior akkuma tilmaama argatee badhaasa har'a Paarisitti kennamu kana mo'annaan Ronaldo, Luis Nazario de Lima, Rivaldo fi Kaakaatti aanuudhaan taphataa lammii Biraazil arfaffaa badhaasa kana argate ta'a. Leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelotti fi taphataan sarara ittisaa Arsenal Gabriel Magalhaes namoota badhaasni bara kanaa Vinicius Junioriif ni mala jechuun ifatti dubbatan keessatti argamu. Taphataan sarara gidduu Manchester City Rodriin amma miidhamni isa mudachuun kilaba isaa tajaajilaa jiraachuu baatus bara darbe ga'umsa olaanaa mul'iseen biyya isaa Spain fi Manchester City haalan fayyadeera. Manchester City waancaa Premier League England si arfaffaaf yoo injifatuu fi gareen kubbaa miilaa Spain England waancaa Awurooppaa shaampiyoon yoo ta'u ga'een Rodriin baate olaanaadha. Kanaanis taphataa cimaa waancaa Awurooppaa 2024 jedhamuun badhaafameera. Taphattoota badhaasni Ballon d'Or osoo kennamee fi isaaniif mala jedhamuun tilmaama argatan keessaa Rodriin isa tokkodha. Badhaasa taphattoota dubartootaaf Barcelonaan taphattoota
8 kan kaadhimsiise yoo ta'u bara darbe badhaasicha kan injifatte Aytaanaa Boonmaatii fi Luusii Biroons kanneen badhaasichaaf tilmaama argatan keessa jiru. Badhaasa Kooppaa Tiroofii taphattoota dargaggeeyyiif kennamuun Kobii Maayinoo fi Alhaandroo Gaarnaachoo Maanchestar Yuunaayitid irraa Laamin Yaamaal Baarselonaadhaa Ardaa Guular Real Maadriidii kan kaadhimaman yoo ta'u Laamin Yaamaal badhaasicha injifachuuf carraa bal'aa qaba jedhameera. Goolii eegaan Aston Villaa fi garee biyyaalessaa Arjentiinaa Emiliyaanoo Maartineez waancaa Kooppaa Ameerikaa 2024 argachuu isaatiin tilmaamni injifannoo kennameefiira. Kan Ispeen fi Atleetiikoo Maadriid Unai Simonsis kanneen badhaasicha argachuuf tilmaama qaban keessa jira. Pep Guardiola, Xavi Alonso, Carlo Ancelotti, Gianpiero Gasperini, Luis de la Fuente akkasuma Lionel Scaloniin leenjistoota badhaasicha argachuuf sa'aatii sagantichaa eegaa jiran keessatti argamu.